Egaan har'a kan dubbachaa jirru Dr. Naahom Gurumii wajjin. Dr. Naahom Gurum barsiisaa akkasumas immoo hakiima waliigalaa hospitaala Phaawulositti isaanii wajjin turtii gochaa jira. Egaa yoom jalqabu akka qabu wajjin ilaalleerra hordoffiin ulfaa. Amma immoo hordoffii ulfaa ergi jalqabanii booddee hammamiin dhaqamuu qaba. Gaafa dhaqan sana immoo maal expect godhu ulfa ji'a 9 yookaan torban 37 ta'uu keessatti ala meeqa hakiima dubbisuu qabu harmeen ulfi tokko. Haa ta'u egaa Abdii hakiima waliigalaa gaafa jettu yeroo baay'ee namoonni garaagaraa maal hojiin kee gaafa naan jedhan hakiima waliigalaatiin jedhani. Hakiima waliigalaa jechuun egaa eebbifamee booda specialize kan hin goone jechuudha. Waan tokko irratti specialize kan hin goone jechuudha. Namoonni baay'een akkamitti umurii kanaan specialistii waan hunda beekuu dandeessan jedhu yeroo baay'ee waliigala gaafa jedhamu hundayyuu kan beeku otoo hin taane kan akka digrii jalqabaatiin barsiisaa ta'uu danda'a isa jechuu fi asumaan confusionii kana hir'isuu fi namoonni hundumayyuu specialistii hunda waan beekutti fakkaatu hakiima waliigalaa gaafa jettuudha. Kana jechuu fi egaa gara gaaffii kee deebi'uu fi haati tokko yoom hordoffii ulfaa yoom kan deemuu qabdu ulfa ta'uu ishee egaa beektee booda jechuudha. Kana dura dhaabbanni fayyaa addunyaa kan itti fayyadamaa ture focused antenatal care kan jedhamu ni jira. Focused antenatal care jechuun haati tokko guyyaatti ulfa ta'uu bartee kaasee yeroo 4 deemuu qabdi isa jedha. Inni kun maalidhaa? Qorannoon garaagaraa biyya garaagaraa keessatti godhameen rakkina garaagaraaf haadhas daa'ima garaa jirus waan miidheef amma inni haaraan dhufeera jechuudha. Bara 2016 kaasee inni haaraan dhufeera. Kanaafiyyuu akka gaayidlaayinii kanaatti akka seera kanaatti biyyi keenyas isuma kana fayyadamaa jirti. Haati tokko guyyaa ulfa ta'uu ishee bartee kaasee yoo xiqqaate yeroo 8 ogeessa fayyaa waliin wal arguu qabdi. Yeroo 8 inni kun yoo xiqqaate yeroo 8 ta'uu qaba. Garuu namoota complicationii garaagaraa qaban kanaa ol ta'uu danda'a. Kanaa ol arguu danda'u. Inni jalqabaa akkuma ulfa ishee ta'uu barteen torban 12 ji'a 3 keessatti yoo xiqqaate ji'a 3 keessatti daftee deemuu qabdi. Akkuma jalqaba irratti sitti himee dafanii deemuun faayidaawwan inni argamsiisu baay'ee argamaa dubbanneerra. Ji'a 3 keessatti egaa ogeessa fayyaan ol argitee booda inni itti aanu torban 20ffaa yookiin immoo ji'a 5. Torban 20ffaan kun immoo maaliif nama fayyadaa? Haati tokko hir'ina dhiigaa aneemiyaa kan jedhamu hir'ina dhiigaa yoo qabaatte yeroo tokko immoo infekshinii garaagaraa illee qabaachuu dandeessi. Ulfaanis directly ulfaan kan wal qabatu kan waliin qabanne ulfa ta'uu isheetiin kan wal qabatu kan waliin qabannes ta'u waan garaagaraa qabaachuu dandeessi. Kanaafiyyuu dhibeewwan kana akka dafnee barree qoricha kennuuf nu gargaara jechuudha. Akkuma siin jedhee jalqaba irratti daa'imti 2 ta'uu 3 ta'uu yoo ultrasoundii illee hin qabaanne jalqaba hin qabaanne yookiin immoo yoo ultrasoundii ilaalamtee kun hin beekamne torba 20ffaa irratti sirriitti beekamuu danda'a ultrasoundii yoo kaate jechuudha. Kanaaf nama fayyada torbee 20ffaa irratti deemuun jechuudha. Torbee 20ffaatti aansee torbee 26. Ogeessi fayyaa egaa ulfa ji'aanii miti kan lakkaa'u. Ulfi jiini yeroo baay'ee fudhata. Yeroo baay'ee lakkoofsa kana paasiif jennee waamna ji'aan ulfa lakkaa'uun torbaniin otoo danda'amee guyyaadhaan otoo lakkaa'amee wayya. Akkuma atis beektu ulfa irratti ispeeshaalii yeroo da'an ji'a torban dhiisii guyyaa tokko dhiisii daqiiqaa muraastiyyuu daa'ima irrattis haadhaafis baay'ee murteessaa waan ta'eef yoo xiqqaate torbanii yookiin guyyaadhaan lakkaa'amuu kan qabu ji'aan biyya alaatti ji'aanii miti kan lakkaa'an yeroo baay'ee torbaniin lakkaa'u. Kanaafiyyuu torbee 20ffaatti aansee kan deemuu qabdi torbee 26ffaa. Ofiifi miti yeroo baay'ee gaayidlaayinii jirudha kuni ogeessa fayyaatu guyyaa akkanaa koottaa jedha. Torbee 26ffaatti torbee 26ffaatti aansee torbee 26ffaatti aansee torbee 30ffaadha. Torbee 30ffaatti aansee 34ffaa torbee 34 guutee booda torbee 2 kan deemtu jechuudha. Kanaafiyyuu sababiinsaa gara deemsaatti deemti waan ta'eef micireensi yeroon isaa ga'eera waan ta'eef yeroo baay'ee complication ulfaan wal qabatan kan uumamanii gara dhumaata irratti waan ta'eef torban 2 kan deemtu jechuudha. Isa booda 34, 36, 38, 40 41 booda
yeroon isaa deemaa jira waan ta'eef daftee ilaalamuu dandeessi guyyaa sadiinis guyyaa lamaanis yookiin immoo torban tokkollee kan qacaranii jiru. Ulfi tokko guyyaa itti marsaa laguusee isa xumuraa argitee kaasee torbeewwan 42 yoo darban ulfa yeroon isaa darbee jedhama inni kuni. Kanaafiyyuu post-term post-date pregnancy jedhama afaan Ingiliffaanii. Kanaafiyyuu yeroon isaa darbeera inni kuni jechuudha. Torbee 42 yoo darbe. Kanaafiyyuu torbee 42 dura ciniinsuun dhufuu qaba. Yoo hin dhufne akkuma ogeessi fayyaa murteessee yookiin qorichi ciniinsuu kennameefi yookiin sababa garaagaraatiin opereeshinii taatee da'uu dandeessi jechuudha. Egaa yeroo 8 jenneerraa inni jalqabaa isa lammataa dubbanneerra inni sadaffaanis baay'een isaanii wal fakkaatu. Ispeeshaalii warri gidduu jiran kun wal fakkaatu. Haati tokko infekshinii yoo qabaatte infekshinii qofa otoo hin taane dhiibbaa dhiigaa ulfaa wal qabate irratti uumamuu danda'a. Torbee 20ffaa booda uumama yeroo baay'ee. Torbee 20ffaan duras jiraachuu danda'a. Torbee 20ffaan booda uumama yeroo baay'ee. Torbee 20ffaa booda qofa otoo hin taane yeroo da'umsaaf geessudha. Dhiibbaan dhiigaa ulfaa wal qabate kun kan uumamu biyya keenya keessatti inni guddaan haadholii rakkina guddaaf kan uumaa jiru isa kana waan ta'eef isa kanarratti gaafa fookas goonu torbee 20ffaan boodadha kan mul'atu. Kanaafiyyuu yeroo dhufte hundayyuu sukkaarri ishee dhiibbaan dhiigaa ishee ilaalamuu qaba. Isaan kun irree turee ilaalamuu ni danda'a. Fakkeenyaaf hir'ina dhiigaa yoo qabaatte, infekshinii yoo qabaatte, dhiigni qorannaan dhiigaa fincaanii godhamuufii danda'a. Ultrasaawundiin ilaalamuu dandeessi. Inni kun yeroodhaan waan nutti fuudha jechuudha. Yeroo nama dhufte sanitti itti ilaalama. Ultrasaawundiin ogeessi fayyaa yeroo barbaachisa jedhee itti amanutti erguu danda'a. Yeroo baay'ee akka walakkeessaatti average kan jedhamu haati tokko otoo hin da'iin dura komplikeeshinii garaagaraa yoo hin qabaatiin yoo xiqqaate yeroo 4 ultrasaawundii ilaalamuu qabdi. Akka seeraatti yoo xiqqaate yeroo 4 ultrasaawundii ilaalamuu qabdi. Garuu rakkinoota garaagaraa rakkinoota dhiibbaa dhiigaa bishaan bubbee wal qabatee sukkaaraa wal qabatee waan garaagaraa kiiloo daa'ima wal qabatee yoo qabaatte yeroo 4 qofa otoo hin taane yeroo 14 otoo hin da'iin yeroo 20 irree ilaalamuu dandeessi. Daftee guyyaatti yeroo 2 kan itti ilaalamtu jira. Hospitaala keessa warri hin ciisan guyyaatti ganamaaf galgala ultrasaawundii kan ilaalaman jiru. Kanaafiyyuu akkuma namaatti akkuma rakkina isaan qabanitti garaagarummaa baay'ee qaba jechuudha. Isaan ala high risk pregnancy kan jedhamu jira. Pregnancywan kun maalidha? Yeroo 8 qofa miti isaan kan ilaalaman. Yeroo baay'ee dhibeen addaa kan qabu jechuudha. Dhibee addaa kan qaban isaan kun dafanii ilaalamu. Dhibee addaa sukkaara ulfaa wal qabatee dhiibbaa dhiigaa warri qaban rakkina bishaan bubbee baay'achuu hir'achuu warreen qaban daa'imti isaanii kiiloon isaanii baay'ee xiqqaa baay'ee guddaa yoo ta'e yookaan ammoo yoo bishaan bubbee dafee gannamme yeroo ciniinsuun hin dhufin jalaa gannamme waan akkasii yoo qabaatan yookiin immoo gosti dhiiga haadhaa fi ilmoo kan waliin fakkaannee ta'e isaan kun keessumaa haati negatiivii yoo taate RH negatiivii yoo taate abbaa warraa isee immoo poozitiivii ta'e daa'imti poozitiivii yoo taate qorichi kennamuuf jira. Ispeeshaalii sensitized warra ta'an kun immoo warri dhiigni wal bare kun rakkina guddaarran daa'ima gahuu waan danda'uuf dafanii ilaalamuu qabu. Ilaalamuu barbaachisaa jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo 8 nama hundaaf miti. Walumaa galatti haati fayyaan tokko yoo xiqqaate yeroo 8 ilaalamuu qabdi. Ogeessa fayyaa bira deemuu qabdi. Kan rakkina qabdu dhibee addaa kan qabdu garuu isaa ol ilaalamuu ni danda'u jechuudha. Egaan daawwattoota keenya waan dhaggeeffataa jirtaniif galata guddaa qabdu. Waa'ee hordoffii ulfaa olii wajjin dubbataa jirra. Dr. Nahum egaa hordoffiin ulfaa kaayyoonsa haadha nagaadhaa fi mucaa nagaa qabaachuudha. Immoo dhumisaa dahumsaa seef ta'e yookaan immoo miidhaa hin qabne akka jiraatu gochuudha. Kanaaf yeroo torban meeqa irratti kan dahumsi murtaa'u karaa dahumsaa murteessanii kuni opereeshiniin da'amuu qaba. Kun immoo lakki miituudhaan da'amuu qaba. Miituu eeguu qabna jedhanii hakiima wajjin mari'achuun ni barbaachisa. Akkasumas maree sana keessatti haati tokko maal expectii gooti? Haa ta'u egaa waa aga ammaa dubbannu kuni akkuma ati walumaa galatti ibsite
Ultrasaawundiinis dhiibbaa dhiigaa ilaalamuun, fincaan erguun, laaboraatooriitti erguun, dhiiga laaboraatooriitti erguun, qorannoowwan isaa ol ta'anis kan ergamaniif dhumni isaa, gooliin isaa, kaayyoon isaa haati fayyaa ilmoon fayyaa akka taatuufidha waan biraaf miti. Otoo akka kennaati otoo haati tokko manumatti iyyuu deessee waa hundiyyuu fayyaa ta'e otoo namatti tola ture garuu yeroo ammaa kana manatti da'anii haati fayyaa ilmoo fayyaa waan hin yaadamne waan ta'eef kanaafidha daa'imti isaatis fayyaa akka ta'an waan barbaadamuuf kun hunduu kan taasifamu jechuudha. Kanaafiyyuu da'umsa irratti egaa safe delivery kan jennu jechuudha. Da'umsa fayyaalessaa jennee hiikuu dandeenya isa kana. Akkuma keezii isaan qabanitti yeroo itti da'anis kan murtaa'u. Keezii isaan qaban jechuudha. Dhibee addaa warreen qaban yeroo itti murtaa'u kan garaagaraati. Kan hin qabne ammoo yeroo garaagaraa qaba jechuudha. Kanaafuu haati tokko dhibee tokkollee yoo hin qabaatiin dhibee addaa ta'e tokkollee yoo hin qabaatiin yoom da'uu qabdi kan jedhu ciniinsuu iseetti dhufutu kan murteessa jechuudha. Ogeessa fayyaa otoo hin taane ciniinsuutu murteessa yeroo baay'ee. Walumaa galatti garuu haati tokko guyyaa marsaan laguusee inni dhumaa itti dhufee kaasee kan lakkaa'amu yookiin immoo ultrasaawundii jalqaba kaateerraa kan lakkaa'amu torbee 37ffaa haga 42 keessatti yoo deesse. Egaa inni kun haalli taa'umsa daa'imaa, kiiloon daa'imaa, bishaan bubbee, akkasumas dhiibbaa dhiigaa, sukkaara waan tokkollee otoo hin qabaatiin haati tokko akkanumatti hordoffii ulfaaf qofa mana yaalaa deemti yoo ta'e ciniinsuun ishee torbee 34ffaa haga 42 keessatti yoo dhufe yeroon kun safe isa jedhamudha jechuudha. 37ffaa. Torbee 37 kaasee haga 42 keessatti yoo ta'e term jennee waamna. Inni kun maalidhaa yoo deesse yeroo itti daa'imti kun fayyaalessa ta'uu jechuudha. Torbee 34ffaa haga 42 inni jennee waamnu kun jechuudha. Torbee 42 ol yoo ta'e haalli taa'umsa daa'imaa kiiloonsee waa hundiyyuu nagaa yoo ta'e opereeshinii kanaan dura yoo hin qabaatiin qorichi ciniinsuu fiduu kennamuufii danda'ama. Torbee 42 yoo guutte kanaa ol taanaan kennamuufii danda'a jechuudha. Garuu rakkina yoo qabaatte dhibee addaa yoo qabaatte garuu murteensee garaagarummaa qaba. Akkuma namaatitti garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf dhiibbaa dhiigaa yoo qabaatte dhiibbaan dhiigaa kuniyyuu gosa baay'eetti hiramuu danda'a. Dhiibbaa dhiigaa salphaa qabaatte torbee 39ffaatti, torbee 40ffaatti kan akka deessu murtaa'u ni jira. Torbee dhiibbaa dhiigaa humnaa olii kan ta'e dhiibbaa dhiigaa wal qabatee rakkina sammuurra ga'u ikilaamsiyaa kan jedhamu ni jira. Somba keenya irratti rakkinni uumamu ni jira. Isa irraa yoo ga'e maaliif torbee 30ffaan taane dursi kan kennamuuf haadhaaf waan ta'eef yeruma sani kan murtaa'u. Yeruma san da'uu qabdi jechuudha. Yeroo dhume waan kun itti dhufe sanitti kan da'uu qabdu jechuudha. Kan sukkaaraallee yeroo mataasaa qaba. Yoo bishaan bubbee dafee dhangala'e qorichi akka infekshinii ittiin uumne waan kun kennamuuf erga xumurtee booda qoricha somba daa'imaa akka cimu godhu erga kennameefii booda akka deessu murtaa'uu danda'a. Dafanii akka deessu murteessuu danda'u jechuudha. Namoonni baay'een calluma jedhanii opereeshinii taasisan jedhu amma yeroo baay'ee egaa opereeshinii taasisuun baqaqsanii yaaluun da'uun kuni haati tokko daawwattoonni keenya kan beekuu qabanii dipaartimentiin keessa jiru akkuma beektu dipaartimentiin ulfaa gadaamessaa biyya keenya keessatti hospitaala kamittiyyuu buufata fayyaa kamittiyyuu biizii kan ta'e isadha. Namoonni kan itti baay'atan isadha. Hakimoonni hojiin itti baay'achuu danda'a. Anesteesistiin achi jiru hojiin itti baay'achuu danda'a. Narsiin miidwaayifiin achi jiran hojiin itti baay'achuu danda'a. Haa ta'uti garuu sakandii 30f daqiiqaa tokkoof maaliif akka ta'an nama deebisu maaliif opereeshinii akka ta'an namni deebisuuf ni dhabama jedhee yaadu. Kanaafiyyuu haati kamiyyuu maaliif akka opereeshinii taatu sababa maaliif akka opereeshinii taatu beekuu qabdi. Yeroo mallatteessitu isee qofa otoo hin taane iseen illee sababa dhibeetiin sadarkaa mallatteessuu hin dandeenyerra yoo geesse namni isee waliin jiru beekuu qaba. Maaliif akka opereeshinii taatu jechuudha. Maaliif akka baqaqsanii yaaluun kun godhamuuf namoonni baay'een kan murtaa'u akkuma namaatitti garaagarummaa qaba waan ta'eef jechuudha. Beekuu qabu.
haala kanaan da'uu ni danda'u jechuudha. Kanaafuu kan nama fayyaa fi kan nama dhibee qabu yeroo itti da'an garaagarummaa qaba. Kan nama fayyaa aga 42tti da'uu dandeessi rakkina qabaachuudhaan isaa ol garuu qorichi ni kennamaa fi kan dhibee qaban garuu akkuma dhibee isaaniitti murtaa'a jechuudha. Guddaan si galateeffadhaas istuudiyoo koo doktariitti argamtee waa'ee walumaa gala antinaatal keer yookaan immoo hordoffii ulfaa fi uummata keenya waan barsiistee fi maqaa daawwattoota keenyaan galatoom. Egaan daawwattoota keenya waan nu daawwattaniif isinis galata guddaa qabdu. YouTube keenya subscribe godhaatii waa'ee fayyaa kamiyyuu gaaffii wanti isinitti ta'u yoo jiraate ilaaluu dandeessu. YouTube keenya Yookoo Dooktar 7024 jedha. Gaaffii waa'ee fayyaa yoo qabaattan immoo 7024 irratti yoo bilbiltan dooktaroota keessan mariisisuu dandeessu. Torban sagantaa biraatiin walitti deebina. Hamma torbanitti nagaatti.